Hayya hordoftoota koo nagaan waaqayyo waaqa jiraataa isiniif haa baay'atu akkam jirtu nagaa keessaan ani nagaa kooti har'a immoo dhufe hin bubbisu bakka xiqimtiin gaa jira jechuudha. So manni barumsas jalqabee isaa bakka anis furdachaa jira laalame maal fakkaata anis furdachaa jira xiqimtiin jammari manni barumsaa bana hojiin hoo'e bakka kana asumana artu finishini hidinna naannesi jettutti daddabalina naanne daddabalina naanne saaf kayru gamaka akami arta sumanyeen hidi maal jette hidinna naannesi nakka nyuti jette maqaa namaa dhoofte na baragaraachin la yeroo darbe video sirrittan warreen akkasiiti gadhoota sana sirriitti deebisadheen ayyaanni namudde ani immoo gammachuun barbaada waan ta'eef gadhee faana yeroo naasa'u sii qabu duubatti xirreeggi godhu miti ree waan tokko xirreeggi godhee bira darbe malee baay'ee itti magadhee haasofte hundishi sila hobbeetti baru hobbeetti waan ta'eef sirriittan itti maturee garuu yeroon qabu kaani biiziidhaan bara an tokko kan nagarramte waan tokko kan jedhe isa keessa darbitan irraanfatteeti maaluma wanti keessa dabarseetti waa'ee koo beektaa ana akkanatti na argu malee beektaa irdaataas kadhadheettiin hin guddan kadhattu tureettiin hin guddan ani bar namuuf danda'ee jiraatee baratee dhufee iddoo kana qaqqabee hojjatee nama gargaaree of gargaare dhageessuyyuu dhageessu atis nama taatee sarraatanya ani kan inni nama taaree eenyuun nama taaree koi eenyuun kan qaxaratu namni biraa ha ani bar dubar shanqaxxee qixqaxxee ha shakkabisitti bu shi ofiin of taattee iddoo kana geesse isa kamtu qaxarata natti nyaatu isa kamtu qaxarata jechuun isa eessaa ba'e samiidha isa gabbu'ee sarratanya qaxarata masakaan kan inni qaxaran maaf inni qaxaran maaltu natti hir'ate na laalimizim je'itu maarta inda dandeessu barattee xumurtee hojii jalqabdee iftee biyyaan badeemtee taaggaltee hojjettee dhuftee immoo Itoophiyaa keessatti laali akkatti jiraachaa jirtu hashuma argitu haari mali maalasii godhu ani kan inni qaxaranne qaxarata ganaan shan fide eessatti nimneem duubatti deebiiti bood kan ammoo kan hin deebisu isaan gaarii naaf yaadanii obbeetti shiyaasofte jechuudha nyaate irdaataa kadhadhee irdaataa kee nyaadhee kaleessa har'a ammoo chiislan ka'ee qaxaradhee sheeminnaan qabu hin jiru maaliif seeta irdaataan nama na bira hin jiru rigi warra akkasii haqaan ani jettee waasoftee ani isa keessa hin jiru nama tokko tume kalee yoo dadhabaa ta'e kufaa ta'e namni gargaare akka nama keenyaatti yeroo immoo darbee fiigaa dirqama namni kufee ka'uun argachuun dhabuu miti yeroo immoo ka'ee rigi gaariitti jiraachuu baate kalee nuusii goone kalee si gargaaree kaatee minniif kattee jedhuun ishee akkasiitiin ani ishii miti baraanuuf dandeessudha hunda dandeessu miti dandeessudha of dandeessudha gawa ka sirriitti deebisaa fi rakkeettutti piraankichis fideen dhufa sirriitti eeni yeroo dhabe gaa biiziidhaan abiibti kaamtuu hunda dandeessuu bira gisee tokko abushqadeeni sammuun naanna'a nama gaarii kallatti qabatee deemu naanneessuu deemti kana takkaa sa'ee beekaa akkanatti ashqabbadee haasa'ee kolfeetu biraamna jedheetu beeku gorsaaf gaarummaa haasa'u malee gadheen innaa dhufte suruma ishiif jecha akka ishii sirriitti gubattu gochuu barbaachisaayyu yeroo tokko ta'u dhugaa waaqa reefuun argee gadheen hin beektu ka gaarii yoo haasa'an gadheen akkamitti fudhachuu danda'a gaarii yeroo namaa ta'e gadheen akkamitti gammada meenatti ma hin gammadu hin haara malee anganaa shana to'atu teessu shanqaxara taa'itu minalaal yoo lakkaa isitti nagarsiisu ati tokko kanaaf aarte
Kana maa gochuun hin danda'amu gaa warraaran hundumtuu gubatanii achuma saapha achuma malee homaa gochuun hin danda'amu. Homaa gochuun hin danda'amu. Atis nama taatee maal waa'ee koo beekta biyya nagaa. Ani eenyuun maqaan koo eenyu meenatti? Maqaan koo eenyuun? Eessan jira dhibee ganda kam? Na beekta gaa sila anuu nama ta'eeti sila anuu nama ta'een nama qaxaradhee wuuyi maal jedhe? Kana si malee urrumeen naa galte akkati teessu akkati gaa'ela qabattu illee hin beekne meeshiin amma kana birriitu godhatu jira deemte gadhee yoo gaa'ela harkaa fashalee deebiste akka sirreeffatte hin beekne. Yoo waan tokko harkaate akkatti deebite iddoo godhachuu hin beeknetu beekachirra bileelelele. Abararii beektu ishiin masqalaa. Amma jirtuuti balalalalalal godhatti innaa lafarra buutee hunni balallisu sun irraa bu'ee lafarra munyuuqti innaa namni xaa godhe achitti duutee badde. Ishiin asirraa koomantii darbe muluu naa kennitu ishee akkasiiti. Anuun molaadheef yaada quubsaa. Ani innaa na tuqan malee naman tuqu. Akkuma isinitti meeyyaa Oromoo gaariin mana sareen seentu sareetu mana gaarii seena. Isheenis mana koo jala seente yaada koo jala seente yuutuubii koo jala seente waan hin taane naa barreessite yaadan gaarii naman itti boqadhu laa fidadhe jedhee haasa irratti gubattee maa fidatte darbee fi wayyuu jettee gubattu ishee dhufe gola koo seenee viidiyoon gadi dhiise dhaggeeffate koomantii barreesse. Kana jechuun akkuma isin ibseedha. Gaariin mana sareen seentu sareetu mana gaarii seenee waan gaarii balleessaa. Ani isinitti hime. Kanaaf ishiin na jala likiskistee yaada hin taane barreesstu har'as borus saree yaada badiinsuma barbaaddi haasa'uu dandeessa. Immoo nasa sumaayyuu nu badhu. Sumaayyuu hin hubadhu jechuudha. Sumaayyuu hin yaadadhu. Maaliif seetan kaayyoon qaba? Kan koo kaayyoon nama biroo kis biraa miti. Gaararraay. Eeshi namatti amanii waan hin beekneef. Kanaafi yaa gadhe yaa sareen seeniin gola namaa. Yaa gaarii ati immoo jabeessii qaban. Heddaan biyya galeen inna baree waan akkanaa. Yaa gaarii jabeessii gola kee qabadhu. Maalumatu bobeesse amma waan bobaate muluu. Waan faxaffaxxe muluuf keessa nama taateetan saratanya qaxaratte isa darbite yaada isa keessa darbite maal keessan dabarsin siin jedhe miidiyaatti cibee guyyaa lama boonyan silaadhaaf abbaan boo'e malee irdaatas kadhadhee boo'e biyya nafa maal beetta waa'ee koo beettaa maqaa koo beettaa ganda koo beettaa addootti baradheef dhiisee beettaa maal akkam baradhe beettaa eenyummaa koo beettaa hin beetta laali ka sareen kana jechuudha bara garuu akka waan nama beettutti saree yaadame gola gaarii basusususu jettaatan. Jakkote okkote jokkote sagari bau sesilagana dadatti bau sagana totti bau sagana areeratti bau kennatte baati argite anu kana sa'unko sareen mana koo dhuftee yaadan taane naa barreessiteettu kana na keessa baase malee naa sa'u ture nama akkasii miti kanaaf arrasin gubatta malee hin boocha malee hanaanaa darbeetu akkasumattee yaa urdaata bara kam na gargaarta akkana bara sana yaa seenaa sana keessa na dabarsite arragin naa darbeeti immoo naa darbeeti yaa urdaata na gargaarti sanaaf maalan gochuu danda'a miti hundattuu naa darbe kaadidee maal godhu irdaata bara sanaa ga'a maali miti darbenni bakka irraanfadhe seenaan biraas natti dhufee naa darbee በቃ ሰራተኛ ቀጠር ሰራተኛ ሱሩማ ወጀቱ ቅጥል ጠላቴ ቅጥል እሺ ቅጥል ገና ነመጣ ከነ ለመጣ ገናን ከነ ለመጣ ገጠራ ደማላ ሱታት እኔ ሱሜቃ እኔ ጉራቻን Akkasi dinni kootuma akkasitti baba'u gaani qaxara eegnu nama ta'ee jiraadhee bara bahee irdaataa keessa sirraanfadhe bara kamiyyuu kan irdaatan sin anumatti sana keessa darbee dhuguma birrii keessa nama saanaa nyaadhe irdaataa sin na gargaartan
iddoo kana baattan iddoo kana nageessan bira darbeerra. Isa yaadachuu dhiisan faratanya qatarre. Good. Wayyo. Anyways, hordoftoota koo garuu kan abbaan deebisuuf hin beektu. Isin warri yaada gaarii naa qabdanii akkasitti dhagaamne nan beeka. Isinitti akka dhagaamne nan beeka. Isiniif gala'ee yaada. So kana booda sirumaa jechuudhaan kotta wala barra. Kotta wala barra. Seenaa jiru walirraa fuudhanii tol beennutti. Bakka waan guddanne waan nama tansalan naa bara. Sinni sulaan. Sirbitu. Akkam. Biki. Waaqa yeroo akkaataa ta'u qalbii sitti fakkaatina. Ani akkattiin gadheedhaa ibsu dhabee naasaa dhugaa waaqa akkanatti. Gaariin yookiin namni ani eenyuun jedheef gaafatu zimmee arraba gadhee yookiin nama tokko amilee cabsuudhaan kaatu. Maaliif jedhee tokko maalinni jedhee waan sana hubachuu qaba jechuudha. Amma fakkeenya maaltu si guba nama fidadhe jechuudha. Maaltu si guba? Ani nama ta'e har'a naa darbee kalee waan keessa dabarse maal bas si gube? Maal si gube? Kosh baga fidattoo barbaadde. Yookaan maal si bira darbe? Kana jechuun qinaatee jechuudha mee si gube? Wayyoo sadarkaa sanarra geessette gubatte. Mitire? Akkasi kakkaata sanatti fakkaata. Homaa si gochuun immoo hin danda'u ani kan. Akkatti meebsuuf hin dhabe akka ishee akkanaati. Akkatti ibsuuf. Yoomumaa immoo of bari. Namni nama maaliif qaxarata yeroo jedhanii illee nuti araba sarginu kanaaf walitti fudhachuun barbaachisu. Namni yeroo nama fidatu hojii hojjetu sana yoo dadhabu sheeritti godhachuudha. Birrii isaatiin yoo qabaate yoo hin qabaanne namni dhufee namni hojjetuuf si jammar. Miti birrii isaatiin hojii isaa sana sheer godhata nama biraatti. Namni sun immoo sila birrii barbaadu humna isaatiin. Bakka. Maaltu ilmaa ejala imban imimmaantu nawde wallahi asqayyaami shaarbii kee maratte wallahi yatta dhoksite tis simbeeknu wallahi imimmaan ishiidhe fudhadhu guddite qabiyyo nagaa imimmaan siudhe otoo biyya galte finfinnee amma mana isaanii seentuttu hundumtuu kadhataa fakkaata innaa shilinkii kennitee bira darbitame siin kennin adisilatti nan beeka. Injattaan maaliif kadhataadha ka hundumtuu nam sobdame fafakkeessu dhumte anama mucaan kun bira teessatu nyaata ani nyaadhu nyaachuun isheedhaaf kallattii jireenyi tokkotti saaqameef jedhee yaadaan akka kiristaanatti. Okay? Gaxariidhaa dhuftee saamunaa tokko maatiin 8 saamunaa tokko ji'a tokkotti fayyadama. Ani garuu guyyaan 3 nan ga'u saamunaa tokko. Saamunaa torbanitti 2-3 oo miiccatte yookiin 2 oo miiccatte isheedhaaf hiikamsa tokko kallattii ittiin daandii banamuufidha. Gadheen garuu kana hin reegdu. Ani immoo ofii gaarii uffadhee yoo mucaa sana miidhee yookiin immoo uffata hin taane uffachiisee yookiin immoo mataa cabarbaasiisee deeme ana koo matanaan hojjechiiftee laalaa ishii bira hojjettu kan jedhu anatu isa of gaafata simiti. Lammaffaa immoo ani nama waan hin ta'eef nama kan akka keeton taane nama waan hin ta'eef ani fayyadame an argachuun koo maayini namni kun sila dhabe maal inni jedhee nan yaada. Birriin isaa hojjettu garuu karaan ittiin gargaaruu barbaadu ni jechuudha. Wallahi abbaan koo daa'ima lama guddisee barsiisee waggaa 12 abbaan kee sila dhabeef kasanyii sila baarameef kanaaf kan namaa fuudhee guddise. Inni waan bira inni ulaagaa bira naafaa hojjettu naafaa barattus jechuudha fudhate inni ulaagaa biraati. Inni ulaagaa biraati. Abbaan koo ijoollee hin qabu isallee nun barsiisa namni. Barsiisa Itoophiyaa keessatti meenatti agarsiisa barsiisa. Sila dhabe kaaree ijoollee sila hin qabneef sila sanyii dhabeef kan namaa fuudhee guddisee barsiise jechuudha. Maal akka godhu barbaadderee sila. Kin kan saa 7-6 keessatti kan ormaa viidiyoo moo hin barsiifne kan saa 2 hin barsiifne kutaa 3tti dhiifti 5tti dhiifti 8tti dhiifti. Isheen akkam kan sira hojjette barattee 10 geesse. Sigalee
yeroo kana ammoo numti qabu barsiifachuu barbaadu halluu barsiisuu didi. Barsiisi. Ka'ee bakka dabtarii meeqa bituu? Naannootti qabadhaa dhagoota akkasitti. Download ያስፈልገኛል እንደው ለነዚህ ቁም ነገር። እሺ አስቤዛው ንገሩኝ። እሺ በርሲስ የታ በርሲስ ይራ እሺ ደብተሪ ሜቀም ቤት ኩታ ሜቃ በረቲ ዱራነቲ ማካም ቤት አካ ባራቱም ቤት ምት ኩታ ሜቃ ጀልቀብት እሺ አሙም ጀተኒ ረንደር ቱሉ አስቤዛ እሬግኒ ሲብራ በርሲስ የተ ምት ana akka barattu laagaa guutate jechuun baradhu jecha jedhu nan dabarsaaf garuu situ danda'a. Asbeezaa meeqa barattika yaa'u barumsa jechuun mana barumsa tolti waan ta'eef yaa'u si biraayyuu iskiriptoo qalamii ምናምን galmee mana barumsaas jalqa amma birrii 700 yaani 700 Itoophiyaa keessatti ji'atti hojjetaa mootummaa tokko dippiloomaa nyaata. Okii qansiraa kan hojjetu yaa'u 700 danda'eeti. Kan waggaa seeraan cufuu qabda maaliif sooressa waan taateef barsiisi jechi jedhu iyyuu soorummaarraa waan ka'eefi Yesuus baala kokkora jechuun soorummaarraa waan ka'eef jechi barsiisi mucaa kana haadha jalaayyuu ba'uun qabdu jettee waan ta'eef Itoophiyaa keessa ammaa teessee mucaan akkanaa haadha jalaa ba'uun abadan hin eeyyamamu. Seera tumame 100 fi achi fagaate summaa 95 irra jira. Daa'imta akkanaa achi beesrumas bira daa'imta akkanaa haadha jalaa ba'uun qabduyyuu 95. Kanaafuu bakka seera sanaanis akka sirreessaa deemteef waciisa seera mucaa akka eegduuf mucaan kun haadha jala ba'uun qabdu sa'aatii kanatti waan jedhu Itoophiyaa keessatti immoo si jammaru ganaa kechuu እንዴት እሺ ለማፋ በቃ የሮ ሲፈጭ ደምቱ ምናምን የኩፍተ ታሪ ዳራኖ ጡቅ ምናምን አከ ያው ከመነስ ነንበለስን ያላው ሴንቲሜትር በርሲፍተ ዋንተ ያደ ሶሬሳት ዋንተ ያው ላገር እንጉት ሸነ ከነየተ ላጋ ጉታ ዋንተ ማም ይየደ እሺ ሰላማፋሙ ወራ ሚማን ቀበ ሙጫ ከነና ላልተ ወራ ሚማን ቀበ በቃ የሶፍት ወጪ አንድ ያው yeroo sanaaf kan mataan isin dhukkube waan baaftan yeroo baay'ee isin dhagaame gocha mitire mucaadhaaf jechi baay'ee isin maratti bexaa namatti dhagaama aango warri barsiisettan jechuun baay'eedha si waan ta'eef egaa waci asbeeza dabili gochaa dhufa maaliif yaanni burqe kun baqa yoona gaarummaadhuma baqa xinnoo olisin kakaaseerra waan ta'eef pilaasii wayi anis jalan fayyadama daraa keessan jalan fayyadama naa tokko mee karaa ittiin fayyadaman namatti fida dhaganaa dhufte ያው አስቤዛራኒስ ይበተርቦተ galmeen 750 mirga shantamni nagaa jiran daandina banameanaafisi kanaafi baqa walumaa galatti waci baay'een qabda warri inbarsiifnettani walumaa galatti baqa yaadati akkaawuntii ko karaa feetaniin gadisni dhisa dhugaa warra akkanaati gadi dhiifamuu barbaachisa waan ta'eef karaa feetan jechuufan jedhee warri heerumee warri fuudhee jedha dubbii dhumaatti egaa waan qabdan baafadha.